ammas fiddeetta. Nagaan waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii koo hundumtinuu isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti. Har'a mootu iddoo tokko iddoo bashannanaa ta'ee tokko dhaqeen jira achitti waan tokko ilaaluuf daawwachuudhaaf deemee jira. Iddoon annaqes namootu bosona akka magaalaa Shaashamannee yookiin aanaa Shaashamannee jalatti ramadame argamu isa guddaa ta'e keessa jira. Inni kuni bosona kana isa kana kunoo fakkeenyaa fi bosona kana baay'ee saffiidha. Bosonni kuni baay'ee isaa bal'aadha. Akkasumas deemanillee yoo keessatti ani waan barbaadan keessatti illee hojjechuu illee baay'ee namatti tola. Bosona kana daqiiqaa muraasaa fi daqiiqaa haga murtaa'ee isin daawwachiisa jedhee waa yaadee fi bosonni kun baay'ee isaa saffiidha. Keessatti illee wantoonni baay'ee argamuu danda'a. Hin beekamu waan ta'eef ammaaf seenee ka'ee keessaa bahee jira waan ta'eef bosona kana isin daawwachiisa. Iddoo bashannanaa baay'een keessa jiranii. Kanaaf hamma dhuma viidiyoo kanaatti na waliin ta'a, na waliin ilaalaa, isin daawwachiisa. Na wajjin tura. Shika masi sumaina nawarra jira bishaan salaamii bira isiniif dhiyaadheera. Bosona baay'ee namatti tolu keessa deemanii qilleensa baay'ee gaariidha. Isiniin jira hundumti keessanuu amma kunoo gara bishaan salaam isa jedhamutti gadi dhiyaadheera. Na wajjin ta'a qofa nafaanoo ta'a isiniin jedha ijoolleen. Kanaaf amma bishaan salaamiin isin daawwachiisa. Daqiiqaa muraasa na wajjin ta'a ammas isiniin jira buleeyyan koo itti dhiyaanneerra kunuuti afuukiyya kan jira. Kanaaf daawwannaa baay'ee isin mijachuu danda'a. Baay'ee namatti tola. Bosonni kun bosona baay'ee gaarii dansaa ta'edha. Isiniin jira na wajjin ta'a hamma dhumaatti ammas isiniin jira kunuuti bishaan salaamiittis yaanneerra jechuudha. Afuukiyya kana jira kun iddoo bishaan salaam bahudha. Shikaa ammas isin fideera nuti iddoon bishaan salaam jedhamu isa kana jechuudha. Kun gibbeerras zawree isinittan mul'isa. Kanaaf ammas na wajjumaan ta'a isiniin jira. Iddoo baay'ee bareedduudha iddoon bishaan keessaa bahu. Kanaaf caafii gibbiin duubarra waan jiruuf saniif baay'ee mul'atu iyyuu na wajjumaan ta'a ammas. Shikaa kunoo kana fakkaata seensa isaatii jechuudha. Keessa nama seensisanii baazawee saniif isin jedhe seensa bishaan salaamiiti. Keessa seenuu ammootu baay'ee dhorkaadha beektanii saniif isin jedha obboleeyyan koo. Baay'ee tsaddiidha iddoo naannawa gibbiin duuba isaatii. Baay'ee isaa namatti tola. Bishaan naannawa kana keessaa baay'ee jechuudha. Kanaaf isiniin jedhe obboleeyyan koo dakka isin daawwattan abdii guutuun qaba. Isiniin jedha obboleeyyan koo baay'ee isaa tsaddiidha. Keessi isaallee baay'ee bareeda. Keessa seenuu fi nafaa fi hin eeyyamamu jedhanii na dhorkanii mokkoreen turee. Kanaaf obboleeyyan koo baay'ee isaa namatti tola. Baay'ee isaa dansaadha. Naannawa bishaan salaam jedhamu gaheera. Isiniin jedha obboleeyyan koo baay'ee isaa namatti tola. Kana fakkaata akkasii jaalattan abdii guddaan qaba isin bira hunduma keessan baay'ee jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Hundumtu keessanuu hamma dhumaatti daawwadhaa viidiyoo kanas isiniin jedha obboleeyyan koo. Baay'ee turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleeyyan koo. Ciao. Nusumatti iyyannaa jabaa humna jabaa isa hundumaa caalu yaa isa ija rahamataatiin garboota kee ilaalu. Arjummaan isaa kan hin dhumne takka mootii akka namaa hin jijjiiramne bakka. Yaa isa bara baraan hundumaa mo'ee jiraatu. Yaa isa waan kadhatan dachaan namaaf laatu. Kan hin shuumamne kan hin shaaramne.
qabatamaa waan gaafate harka isaatiin dhabne jabaa humna jabaa isa hundumaa mo'attu yaa isa dachee fi samii al takkaan to'attu akka nuti itti jirru hin dhageenye laata sitti oliyyannee nuuf laadhu furmaata nutis akka nama taanee dhalanne rakkina mo'achuuf biyya keenyarraa baqannee galma nuuf hin geenye akka nuti itti jenne rakkoof rakkistuu walitti nu kenne rakkinatu oofee biyyarraa nu baasee rakkinaan walitti kunoo nu qabee nu dhamaase furmaata biraan qabnu furmaata keetiin alaa yaa rabbi yaa uumaa koo atumti nuuf kaa'i falaa furmaata biraa hin qabnu furmaata keetiin alaa yaa rabbi yaa uumaa koo atumti nuuf kaa'i falaa